Kana dhageessee beektaa? Mana kitaabaa addunyaarraa tokkoffaa ta'e. Manni kitaabaa addunyaarraa guddaa fi qabiyyee kitaabotaa hedduu of keessatti qabatu biyya Ameerikaa Waashingtan DC keessatti argama. Barsiisonni du'uur yookaan beektonni du'uur maxaafni tokko yookaan kitaabni tokko garuu ni jiraata jedhu warri Neezerlaand. Maaliif kana jedhan yeroo jennu kitaabni umurii dheeraa qabaachuu akka danda'uu fi barsiisaan barsiisaa caalu kitaaba ta'uu ibsu. Manni kitaabaa sadarkaadhaan walaa caalu malee biyyaa biyyatti iddoodhaa iddootti beektotaan kan barreeffamee fi saayintistoota addunyaa kanarraa walitti gurguramee manni kitaabaa addunyaa kanarraa argamu Ameerikaa keessatti isa guddaa fi beekamaadha. Inni kunis bareedinaa fi guddinaan akkasumas umurii dheeraa kan lakkoofsise mana kitaabaa Koongirees Laayibrarii jedhamuudhaan beekama. Kan ijaarsise Toomas Jaafarsan yoo ta'u bara 1880 haga 1897tti ijaaramee kan xumuramedha. Galmichi walga'ii namoota gurguddaadhaaf ni kireeffama ture galma gurguddaa waan qabuuf. Hojjettoota 3,100 ol qaba. Kana jechuun caarraa namoota 3,100 hojii uumeraa jechuudha. Manni kitaabaa kun qabiyyee kitaabotaa, suura, viidiyoo garaagaraa walumaa galatti 410 ol kan qabudha. Afaan addunyaa kanaa 470 oliin barreeffameera jedha achi keessatti. Kitaabni kun xiqqaan Old King Cole jedhamu macaafa mana kitaabaa sana keessatti argaman keessaa ishee baay'ee xinnoodha. Fuula kitaaba kanaallee garagalchuudhaaf harkaan garagalchuu kan hin dandeenye yoo ta'e wanta qalloo yookiin lilmootiin garagalchitee dubbisuu dandeechaa jiru. Kitaabni guddichi mana kitaabichaa keessatti argamu bal'inni isaa meetira 1 seentimeetira 52 fi dheerinni meetira 2 kan qabudha. Mana kitaabaa kana keessatti macaafonni tartiibaan kaawwaman utuu diriirfamanii kiiloomeetira 1349 ta'u jedhamee tilmaamama. Waggaatti addunyaa kanarraa daawwattoota miliyoona 2 oltu dhaqee daawwata. Kun gara biraatiin turistoota biyyoota adda addaarraa addunyaa kanarraa walitti qabaman achitti wal argu jechuudha. Maaliif jennaan iddoo beekumsaatti waan ta'eef. Baasiin mana kitaabaa sanaaf waggaatti mootummaa irraa ramadamuuf doolaara miliyoona 680 yookiin qarshii biyya keenyaa biliyoona 22 oliidha jedhamee tilmaamama. Manni kitaabaa kun bara 1814tti loltoota Biritishiin akkasumas bara 1951 abiddaan gubamee ture. Haa ta'u malee irraa hafuu fi dhaloota har'aatiif bu'aa guddaa buusuu danda'eera. Viidiyoowwan miliyoona 38 oltu achi keessatti argama. Suurawwan miliyoona 15 ol of keessaa qaba. Torbanitti kitaabota 12,000tu maxxanfamee haarofti itti dabalama jedha ibsi yeroodhaan ba'u. Kun hunduu dhaloota isaanii beektota taasisuufidha. Milkaa'anis jiru. Biyya keenya keessoo manneen kitaabotaa akkamiitu jiru laata? Jiru immoo warroonni akkasitti waamaman kun ergaa isa kana walumaa kan beeknudha. Haa ta'u malee gara biyya keenyatti gaafa deebinu manneen kitaabaa beekamtii qabanii fi hawaasni naannootti fayyadaman jiru jennee of gaafachuu danda'uu qabna. Kana gaafa jennu beektonni keenya, barsiisonni keenya, warroonni hubannoo waan kana irratti qabdan sammuu namaa irratti dalaguun dirqama kan kenna waan ta'eef asumaan adaraasiniin jechaa yoo danda'ameef kitaaba barreessuu, sanan taane taanaan dubbisuu.